Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota koo nagaa keessanii ani nagaa kootii galata waaqayyoo isinillee bakka nagaa taatan bakka jiraattan isin jecha. Egaa hordoftoota kiyyaa obboleettiin keenya tokko gaafii na gaafatte yaa gaafii keetiif immoo deebii asumaan viidiyoo kanaa si deebisee jechuudha. Hanga dhumaatti immoo na waliin ta'aati akkasuma warroonni hin beekne illee waan kana beekuu qabdanii jechuudha. Maal jettee na gaafattee mee iqaamaan waggaa meeqaaf tajaajila bareedduu koo natti himi jechuun koo waggaa tokko tokkoon haaromsifamuu qabamoo waggaa lama lamaan haaromsifamuu qaba natti bileezzetteerti. Galatoon biratti koo rakkoo hin qabu namni waan beeku wal gaafachuun namni waan hin beekne wal gaafachuun waanuma jirudha. Qaamanii kan tajaajilu waggaa lama lamaan kan haaromsiifamu. Waggaa lama lamaan haaromsiifama jechuudha. Qaamaan waggaa lama lamaan haaromsiifama. Waggaa lama yoo haaromsiise waggaa lama tajaajila kee baannoo tokko malee sii kenna jechuudha. Waggaa lamaan boodatti immoo ammas deebistee haaromsiistaa jechuudha. Fakkeenyaaf paaspoortiin immoo jechuudha. Paaspoortiin kee immoo waggaa shaniin jechuudha. Waggaa 5 haaromsifa. Waggaa 5 yoo fixe bakka tajaajilan qabu jechuudha. Waggaa 5 saniin osoo inni xumurin dafanii si haaromsiisu jechuudha. Akkasuma qaamaan illee akkuma ammas hin jedhe osoo inni waggaa lamaan ofii irraa fixatee hin xumurin dafanii si haaromsiisu jechuudha. Bakka guyyaa 2-3 yoo haftutti jechuudha. Yoo irraa dhume immoo gara waggaa 3 darbe qixaaxii qabaa jechuudha. Hin qaxxa'u jechuudha nama qaxxa'u. Baasii sin guddata jechuudha. Kanaaf waggaa lama lamaan bakka kan walumaa galatti qaamaan waggaa lama lamaan haaromsiifama. Saaga waggaa lamaa tajaajila hin kenna saniin booda immoo hin haaromsiifama jechuudha. Waggaa lama lama akkasuma paaspoortiin immoo waggaa 5 jechuudha. Waggaa 5 hin haaromsiifama. Waggaa 5 haga waggaa 5 tajaajila firii tokko malee isaaba tokko malee hojjetaa jechuudha. Isin galee kanaaf ijoolleen hin beekne illee beekuu qabdanii jechuudha. Kan immoo qaama fi paaspoortii kana isiniif hojjisiisuu ijoolleen koontiraata jirtanii warra koontiraata jirtan san warruma isin bira jirtan malee qarshii keessanii ni miti kan hojjisiifamu. Iqaaman keessas kan hojjisiifamu qarshii keessanii ni miti. Paaspoortiin keessanis kan hojjisiifamu qarshii keessanii ni miti. Isin waan bira jirtaniif waan koontiraata taananiif isaantu isin hojjetaa jechuudha. Yoo isaan hin hojjenne birri keessaniin ta'e immoo ofii keessanii deemtanii gizee isaan hojjechiisan itti himachuu qabdu biirootti jechuudha. Akkasuma rakkinni gaafa sirra ga'ellee achitti dhaqxee biiroo ganii hojjisiiftu san ofii keessatti dhaqxa waan ta'eef achitti rakkina kee itti himachuu hin dandeecha. Yoo maatiin sun birri dafanii sii kennuu baatanii yoo dammoo isa keessa cabaranii yoo sii daddabaluu baatanillee gaafachuu dandeessu jechuudha. Annaa maaliif an ofii kiyyaa giseen dura dhaqu akkanuma qaama dhaqee hojjisiifadhu dhaqeen gaafa innatu dhaqe namticha wajjin dhaqnee paaspoortii si haaromsiisuu dhaqee jechuudha. Innaa bakka sanitti immoo dirqamaaf firmaa koo malee ta'uu hin danda'u jechuudha. Keessattuu paaspoortiin firmaa kee ta'uu qaba jechuudha. Achumaan dhaqee yoo dhaqee jedhu na gaafatanii jechuudha. Maaliif damoosni kee sirriitti seera sii kennamaayii maatiin kun akkamii damoosa sii dabaluu waan akkasii si gaafatu jechuudha. Garuu yaada guyyaa saniif si arganii si gaafatan malee gizee ati odoo galtee ati rakkattee itti bilbiltee si ala namni kaasu hin jiru jechuudha. Haa ta'uti garuu isin tajaajila keessan waggaa 5 paaspoortiin qaamaan waggaa 2 akkasitti haaromsiifamaa jechuudha. Innaa kanaaf immoo yaa ijoolleen immoo ofii keessanii haaromsiifattanillee fakkeenyaaf ijoolleen fakkeenyaaf ala baatanii xarabaadhaa ala baddanii hojjisiistan amma sa'aatii kana keessatti isin hojjisiifachuu hin dandeessan ofii keessanii hojjisiisattanii birriin isaa kan ofii isaaniitti hojjisiifatan jechuudha. Osoo warra isa hin taane yaa isaan qixaaxii qabus waan ta'eef haaraba baafachaa jiru waan ta'eef isin immoo na warri immoo nuti xarabaa jiru hin haaromsiifne malee keenya waan haaraba bahee miti jechuudha. Qaama jechuun immoo waraqaa eenyummaatii isin barbaachisaa eessumattu namni immoo isin hin baafne yoo jiraatanii dhugaa dubbachuu fi isa akkasii bahu taasisaa.
maaliif biiroo keessatti bilbiltanii akkasii bahuu baasa. Iqaamaa malee ati fakkeenyaaf xalabaa jiraatti taanaan iqaamaan kee akkasumas bahuu qaba. Maaliif fakkeenyaaf yoo si dhukkubillee kan laalamu iqaamaa san jechuudha. Paaspoortiirraa iqaamaa santu si laalamaa jechuudha. Iqaamaa san laalanii aktimii sanuu fudhattaa jechuudha. Tola fudhattaa jechuudha. Si galtee fakkeenyaaf fedhawwan mana jara fajjiin karaa tokko deemte yoo iqaamaan qabaanne poolisii si qabaa jechuudha. Maaliif akkuma nama ala badee jiru jechuudha. Gaafa iqaamaan qabnee jechuudha. Kun waraqaa eenyummaa. Maaliif biyya keenyatti sin beekta iqaamaa jechuun waraqaa eenyummaatiin beektanii isa hin qabdu taanaan ati lammi as keessa hin jirtu jechuudha. Maaliif baddeet hojjetta yookiin immoo wanna as keessa hojjettu hin jiru si qabuudha poolisiin jechuudha walumaa galatti. Akkuma kun warroota iqaamaa qabne qaban kanatti jechuudha. Kanaaf dirqama iqaamaan keessan hojjetamu ijoolleen keessattuu haaraa dhuftan yoo isin hojjenne ta'e biiroo keessatti bilbilaati akkasini hojjechiisamu taasisaa. Ijoollee baay'eedha argee jira ijoolleen gara tokko keessanii iqaamaan hin hojjetamne maal goonaa jechaa turtanii ijoolleen duraallee nagaafachaa turtan hin jirtanii viidiyoo kana warra daawwattan hin agartu jechuudha. Kanaaf akkasini hojjetamu immoo walumaa galatti maatii keessan bira jirtanis gaafadhaa yoo isaan isinii hojjechiisuu didan immoo biiroo keessatti bilbiladhaati akkasini iqaama isinii hojjechiifamu dirqama isaaniitti iqaaman akkuma dhuftee si hojjetu iqaamaa jechuudha. Ijoollee haaraa ijoollee kontiraata jirtan ijoollee ala jirtan immoo amma sa'aatii kanatti mootummaan gallakkisee jira. Kaleessa viidiyoo hojjedhee jira seera haaraa isinii baaseera itti fayyadamuu dandeessanii waggaa lamaa hojjechiifattanii iqaamaa keessan baafattanii fataa ittanii hojjetachuu dandeessu jechuudha. Kuma 11 shamarranii kuma 11 natti fakkaate akka birrii Saawudiitti kuma 11 hojjetaman natti fakkaate. Mee gaafadhe tanan viidiyoo isin hojjedha. Maaliif ijoollee baafattee jira waan ta'eef ijoollee sanarraa ariilee yaannoo godhadhee akkasumatti fakkaate. Garuu kan dhiiraa fi kan dubartiitu garaagaraadhaan iqaamaan ishee jechuun garaagarummaa qarshii irratti malee waan miti. Qarshii irratti garaagarummaa guddaa qaba jedhan. Inna gaafadhe tanan viidiyoo isin hojjedha jechuudha. Ijoollee baafachaa jirantu jira. Ijoollee baay'eetu baafachaa jira jechuudha. Akkuma Dubaayii sanitti gallakkisee mootummaa waan ta'eef danda'uun duraan ji'a kennee ammallee ji'a irratti dabalee jira jechuudha. Kaleessa viidiyoo hojjedhee jira. Inna kanaaf obboleettii koo ati walumaa galatti iqaamaan kee waggaa 2 haaromsiifamaa jechuudha. Gaafii keetiif deemee walumaa galatti isa kanaadha. Akkasuma paaspoortiin keetillee waggaa 5 haaromsiifamaa waggaa 5 karaas tajaajila waggaa 5 immoo inni haaromsiifamaa jechuudha. Kanuma dubbiin na akkasii siniin jedha hordoftoota kiyya. Kana fakkaataa siniin jechuu jaaladha hordoftoota kiyya. Hundi keessanii yoo itti fayyadamaa waan akkanaa kanaa keessattuu ijoolleen amma haarawaa dhuftanii of eeggannoo guddaa godhaa. Of eeggannoo guddaa maaliif iqaamaan keessan akkasii hojjetamu taasisa. Iqaamaan keessatti taasisa. Fakkeenya biyya galuu hin dandeessu gaafa iqaamaan keessan hojjisiifne jechuudha. Kontiraata jiraatte iqaamaa malee biyya galuu hin dandeessu jechuudha. Si galee maaliif gaafa ati fakkeenyaaf amma tikkeettiidhaan si hammuu si muran ta'eeti eessa asidi siin jedhu bakka xiyyaraa isaatti iqaamaa kee rakkoo guddaadha. Ishee si galee kanaaf walumaa galatti iqaamaa keessan baafachuun dirqama keessanii jechuudha. Maatii bira jirtanii nuu baasaa jedhaati itti maxxaaneessin jedhaa iqaamaan nama tajaajilaa waraqaa eenyummaatii firii taatee hojjettaa jechuudha. Akkas birrii isaanitti kaffala. Warri immoo kontiraataa iqaamaan hin guddatu xiqqoodha. Birrii 500 ta'e aga ta'e hin beeku ani isaan hojjisiisanii waanuma akkasiitiin hojjisiisu natti fakkaate salphaadha. Ijoollee ala baatee jirtutu itti waddade malee kan keenya salphaadha jechuudha. Naa akkasiin jedha hordoftoota koo. Akkasuma warroonni mana kanaaf haarawaa taatan sabskraabii gochuun maamila keenya ta'a. Yaadaa fi qeeqoo qabaattan ammas gaafachuun dagatinaa isiniin jedha. Jabaadhaa waaqayyo isin gargaaruu isiniin jaaladhaa isiniin kabajaa hunda keessaniyyuu yoo gaafii qabaattan immoo gaafachuu hin dandeessan. Hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti viidiyoo kanaan turte gaarii.